artistii beekamtuu fi jaalatamtuu kan taate artistii Nesra Yosuf wallee haaradhaan dhuftee jirti. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baggara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siin jecha Oromoo odeeffannoo haaraa fi hedduu kan namatti tolullee akkasumas illee dhagahuun kan namatti tolu isinii qabannee dhufnee jirra jechuudha. Egaa amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya kana immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalama. Akkasumas illee viidiyoo kana immoo like gochuun akka namoota hedduu ga'ullee viidiyoo kana godhaasiniin jecha akkasumas sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti godhaa yoo gootan artistii keenya jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate artistii Nesra Yosuf kanallee walleesii kanarratti hedduu kan isin fayyaduu danda'u fi kanaafuu sheer like subscribe gochuun jalqabaasiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo irra qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma isin beektanii artistii jaalatamtuu fi beekamtuu kan taate artistii Nesra Yosuf kanaan dura uummata Oromoo keessatti jaalatamummaa fi beekamtii kan qabdu keessumaayyuu sirba aadaa Jimmaadhaan kan beekamtudha jechuudha. Nesra Yosuf sirboota ishee babbareedoo kanaan dura yoo ilaaltaniitu ta'e baay'ee kan namatti toluu fi aadaallee kan miidhagsanii akkasumas illee baay'ee kan afaan Oromoo guddina afaan Oromoo keessatti sirboota gahee taphachaa turan keessaa isaan tokko jechuudha daawwattoota keenya. Egaan amma kunoon Nesra Yosuf dhufaan jira isiniin jechaa jirti jechuudha. Sirba bareedaa mata dureen isaa MAASHOO JIMMAA kan jedhu qabattee as dhufaa jirti jechuudha daawwattoota keenya. Amee akkamittiin simatti jecha warroonni akkasiin daftee dhufte barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa 22 barreessaa isiniin jecha. Egaan daawwattoota keenya artistiin Nesra Yosuf kun sirba haaraa bareedaa kanaa fi hedduu kan namatti tolullee qabattee walaloonsaa yeedaloonsaa akkaataa inni itti hojjetame illee baay'ee kan namatti toluu fi keessumaayyuu istaayiliin ittiin hojjetame hedduu kan miidhagaa fi kan namatti toludha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessan iyyuu eegaa jirtu yoom dhufaa akkamitti dhufaa maal irratti immoo dhufaa kan jettaniif immoo akka toora Facebook irratti dubbatteen sirbi ishee kun kan irratti gadhiifamu Mooteessaa Istuudiyoo YouTube chaanaalii Mooteessaa Istuudiyoo jedhamu irratti kan sirba gadhiisu hordoftoota 400,000 fi isaa ol irraa kan qabu irratti gadhiifama jechuudha. Yoom gadhiifama kan jettaniif immoo sirbi kun akka murtaa'ee jirutti har'a galgala yookaan bor galgala kan gadhiifamudha ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya dhaqaatii Mooteessaa Istuudiyoo subscribe godhaa achirratti eegaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kanaan immoo dafii kottuu sirba kee kanaanii jennaan. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabanne immoo kana ture. Amma dhuma qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo kan biraan amma walitti deemuutti immoo gama kiyyaan nagaatti.